Kore tanna jirtut miskinummaa tolaalte wayita konaa dabruun oltu yoo lubbuun na jiraatte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن جرت كبجمتوتا جالجمتوتا المال رومو ورا ديار بتاعتي خشاني بقى جراتني سنين جو بربادة الروان الرادو بتشودو فيه واو مطور بيه خلولي كل الله كما جرو خنا فيسبوك في جماعة كمان كذي سنتي وان مكانها تو أفر فمتي جرا كان الرأين أنا اللي ويا ده خيا دبتشو بربادة kana jechuun innis maali wettan warra gandummaa leellisu jechuudha. Warra gandummaa leellisu kanarraa hin dubbachuu dhufeerra. Oromoon kutaa kudha tokko bilisoomaa tokko tahaa adda waliin qoodinaa kutaa kutatti waliin dubbatinaa gizee jennu kana durirraa fi har'a jidduu hayyoon sabboonton qabsaa'oon aktivistoon hundi tokko tahaa jechuma kanarraa dubbataa turan jechuudha. Arrallee taatu tokko tahaa jechuutti jirra. Garuu tokko ta'uu osoo hin ta'in bakka 150tti addaan wal qoodutti jirta malee tokko ta'utti hin jirta. Namni tokko jechuudha. Tokko kutaa hunda keessafuu gantuun hin jirti. Kutaa hunda keessafuu ta Oromoo adda qoqqooduu deemtu hin jirti. Kutaa hunda keessafuu ka biyya ifii ka ganda ifii tuffachiisu meeqa jira? Abbaan uf beeka jechuudha. Mataa ifiititti an eenyu an ganda kiyyaaf maal dalage Oromoo kutaa tokkoof maal dalage addaan diigutti jira moo ijaarutti jira ka jiru ati if gaafadhu mataa keeti nuun gaafatiin if gaafadhu. Kutaa wal nyaachuun maali faayidaan isaa? Gara gaariitti deemu osoo hin tahin gara diigamaatti. Bilisummaa fiduu odoo hin tahin gara doofummaatti. Gabrummaatti nama oofa jechuudha. Kutaa wal qooduun. Warri duraan tokko taheetiniin harka wal qabatee jajjabaatee qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabu arrallee warra ebaluu yennee maqaa gurguddaa yayyaamu jiru kun akka keessan kana wal arrabsanii ebalu kutaasanii sare ebalu kutaasanii maraattu ebalu kutaasanii kuulloo ebalu kutaasanii gadaboo jedhanii waliin arrabsine tokko tahanii harka tokko wal qabatanii Oromoo tana bilisa baasuuf Oromoo kutaa tokko kana bilisa godhuuf lubbuu fi dhaban jechuudha. Hundi isaaniitu hin beeytan. Oromoon kutaa kudha tokko sabboontota mataa ifii qabdi. Jimmaa Abbaa Jifaar sabboontota qabdi. Arsii ni qabdi. Baalee ni qabdi. Harargee ni qabdi. Biyyi Oromoon kutaa kudha tokko hundi sabboontota mataa ifii dandeette qabdi. Kun hundi garuu kaayyoon isaanii takka. Kaayyoon isaanii takka. Isilleen bilisummaa. Isilleen kaayyoon isaanii takka bilisummaa qofa. Mataa Oromoo ol qabachiisu. Oromoon Oromummaa ifiitiin akka kabajamee biyya fedhe keessatti jiraatu. Godhuudha kaayyoon isaanii. Dhaloonni nu boodan dhufu dhaloota nu caalu akka ta'u jaaniiti waan gaarii isinii lafa kaa deeman. Garuu isin dhaloota isaan caalu osoo hin ta'in ka gadi deemu akkanatti. Ka akka saree wal nyaatu. Gandi sun ebaluun akkasi. Gandi kun akkana. Maaliif barbaachise kun? Namni tokko yoo badii ka balleessu taate keessan dhayxee ebaluu waan akkana balleessite maaliif akkana goote? Wanni ati goote kun sirrii miti. Wanni takkana gooteef maal? Wanni kun bilisummaa kenneef gaarii miti. Jettee yoo dubbatte sirraa fudhata jeetii yaada. Yoo dadhabde nama biraa maatti hin erge. Maan gorsite sidide dadhabde kakaatanii dhuftanii akkatti wallaayxanii maqaa keenyallee nu balleessitanii ganda keenyallee maqaa balleessitan. Gandi ebaluutu nama arrabsa nuun jaan amma. Gandi ebaluu gandi bakka akkanaa nama arrabsa. Bakka ga'e waluma nyaata jechuu akka sareetti. Kun maaliif barbaachise? Oromummaan akkana nu barsiifti. Jawaar Muhammad faa dhaloonni nu boodaan dhufu nu caala je. Isinii dhaloonni Jawaar boodaan dhufe isinii. Jawaar karaa bilisummaa fi Oromummaan takka akka taatu isin barsiisaa ture. Arra ka'ee Jawaar man hidhaa seennan isin asii akka shiimoo wal fixxan. Isaan achi isiniif jecha beelaan dhibeedhaan waa meeqaan tayfiin acha keessatti fixaarti. Isin asitti algaa gaalirra ciisa waa meeqa godhaa asii gandaa fi kutaa wal bakka dhibbatti wal qooddan. Oromiyaan kutaa kudha tokkotti beeynanu. Ani gama kiyyaa anta Oromoo takka intala Oromooti.
wallahi wabillahi intala oromooti kutaa arsii keessa daladhulleen oromoodha khalaas kutaan kudha tokkoon obboleeyyanti biyyatti oromoo waan ta'e qofa ambar oromoo waan ta'e qofaaf mirgi kiriye sarbame waa meeqa ta'e oromoo waan ta'e qofaaf dhiitama malee waan arsii ta'eef yookaan waan jimma yookaan waan baale ta'eef miti sini galte ati bakka feetetti oromoo taanan dhiibba bakka mirgi kan keessa sarbamaadha tana beekuu qabda kuni arsii jee sibiran taru jimma jeetiin immoo tuyyannoo mee jimma keessaa nama meeqa hidhamaa jira fakkeenyaaf abiyyiin jimmaa jennu sababa abiyyiin jimma ta'eef nama maqaan jimma jedhame hunda fixuu hin qabnu arrabsuu hin qabnu tumuu hin qabnu maal godhuu hin qabnu jimma keessa sabboontota hedduu jira ustaazota meeqaa jira hayyoota meeqaa jira ka akka raayyaa abbaa mancaa ka akka yaayyaa bashiir mucaa abdii geetaachoo jamusan har'a maal ta'utti jira abiyyiin ahmad isa jimma keessa fuudhaniine isa qofa nama meeqa ijoollee jimma warra achi keessa jiru hundi wal beekaa jechuudha atis ka ganda keetii beekte innis ka ganda isaa beeka nuti oromummaa qofaaf dhiitamnee hidhamnee dararamaa jirra tokko taanetiin abbaa irree ifirraa haa kaafnu bakka jechuu qabdanitti kaatanii gandaan wallaa hixan kana jechuun bilisummaan akkamitti akka dhuftu beekuu osoo hin ta'in gabrummaan haala kamiin akka dhuftu haala mijeessaa jirtan jechuudha jabaadhaan jeebar yoo akki kun isin baase jabaadha akki kun isin baafnan jabaadha ganda keessaniin walitti qabsoo kaanan jabaadha bilisummaa sirrii fiddan amma sirrii jirtan karaa sirrii kara bilisummaa itti dhufuun amma qabattan jabaadha ani isin keessan jiru sabboontonni oromoo kutaa kudha tokko keessan jirti gantuun kijibduun warra waan takka osoo maalummaa namaan beekne fuutee nama arrabsitu immoo akkasumatti baatee ganda keenyaa keessaa baata malee ganda keenya keessa taa'a yookaan jimma keessa taa'a arsii keessa taa'a baalee keessa argee keessa taa'a wal arrabsuun hin jiru oromoon aadaa fi safuu qaba nama narrabsu nama gorfata nama hammata nama kabaja kana wal arrabsuu fi kan wal xiqqeessu nu keessaa miti oromoo miti hin beeknu nu oromummaa kee dhiqadhu warra nama arrabsutti gali bas gali oromoon nama arrabsuu hin qabdu oromoo safuu qabdi kabaja qabdi jaarsa biyyaa qabna nu seera qabna seera aadaa qabna oromoon seerattiin bulmaata qabdi nama tokko yoo balleesse himatamee seeraan gaafatamee akkasitti kabajaan nama wallolee lamaan walitti araarfama yoo namni lamaa kan wallolu taate ebaluu waa waliin jedhee kuun illee sanirraa fuudhee jandaa illim bixbixii wal arrabsu kuun illee asii maaliif barbaachise kun maaliif barbaachise haala guddinaatti jirtan moo haala xiqqeennaa keessa jirtan wanni isin amma godhu jirtan sun waan gaarii nama godhe fakkaata gizii akkan haasofta garuu wanni gaarii isin gootan hin jiru badii malee ummata walitti naqu nama tokko jira as gubbatti ol bahee balaa gadi buusa walitti xiqqoo as deebi'e garuu wajji nyaatee dhuga feesbuuka gubbarraa iyya ummata walitti diddiree deebi'ee wajji nyaatee dhuga kana jechuun maali balaa buusaa jirtan qabbaneessoo otoo hin ta'in balee namni kasin dhageeffatu sun ebaluun akkana jeemi ka'e walitti ka wal bira duraan nagaa wajji jirullee ka'e walitti kun waltuma kun wal arrabsa kun maal jedha isin as keessa uummata walitti dirtanii kaatanii fi deebitanii wajji nyaattan qabsoo oromoo keessatti namni akkanaa nun barbaachisu bas nu keessaa bahuu qaba in balaaleffanna nu oromoon kutaa kudha tokko nama arrabsu nama xiqqeessu hin feenu in barbaan eenyumaayyuu haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u dhugarra dhaabannee murteessin abbaa kiyya yoo ta'e badii inni qabu irratti murteessan gara kiyya abbaa kiyya yoo ta'e isinii galtee dhugaan dhugaadha nama dhugaa qabu tokkoof dhugaa isaa galchaaf ka dhugaan qabne jala deemtanii harka dhooftanii fi nama waan badii waan hin taane waan oromoo adda qoqqoodu dubbatu yookaatu nama arrabsu gisee agarta feesbuuka fi waan hunda irratti sheer gootanii koomantii barreessitanii sabiskiraayibii wanta kana hunda nama akkasii nama arrabsu nama yeroo hedduu arrabaan beekamutu sabiskiraayib illee guddaa qaba feesbuuk kanallee sheerii guddaa isaa qaba jechuudha koomantii lakkaameen dhumne ka qabu nama akkasiiti nama waan gandummaa walitti addaan faffacaasu osoo hin ta'in walitti qabu ka oromummaa jabeessu ka argitan sheer tokkichallee hin gootaniif inni isiniin ta'u ka diigama isinii ta'a malee ijaarsi isiniin ta'u namoonni tokko hunda hin jenne oromoo hundaan hin jenne
Kakkasiif beeytaati mataa kee. Oromoo jechuun maqaa kabajaati. Oromummaan tun nama beekutti maqaa kabajaati jechuudha. Oromoo ta'uu kan keetiif alhamdulillah jee. Oromoo taatee nama narrabsi. Ilma Oromoo taatee nama narrabsi. Aadaaf safuu kan kee eegi. Oromoo waan taate kutaa 11 keessaa tumamtee hidhamtee dararamaa jirta waggaa 250 olitti. Oromummaa keetiin miidhamaa jirta malee ganda keetiin miidhamaa hin jirtu. Ebaluun sun ganda Arsiiti akkana, ebaluun kun Jimma, ebaluun kun Hararge jee namni adda si baasu hin jiru. Oromoo waan ati taateef qaba walitti si ajjeesan. Oromoo fi ummata naafxanyaa silaa wal biratti arge amma biyyiin naafxanyaa nagaa baasetiin Oromoo miidha jechuudha. Kutaa keessin gaafatu Oromoo ta'uu kan kee qofaaf. Durillee Oromoo ta'uu kan kee qofaaf dhumaa jirta. Arrallee akkasuma. Jawaarfaa Oromoo ta'uu isaanii dhumutti jira. Amantii waliin qoodan, kutaa waliin qoodan, Oromummaa isaanii qofaaf. Sini galtee. Kana ifirratti beekuu qabdan. Arra gandummaa faarsitan. Kutaaf wal qooddan. Borummoo deemtanii bakka amantii dayxa. Gaafa kana dubbiin dhumarra jirtanii jechuudha. Sini galtee. Warri kutaa wal lallaayxaniitiin ummata uf jala kaaftanii ummata karaa nagaa jirullee ijoollee silaa miskiina wanta kan beekna feesbuukaarra banatteetiin waan isin jettan dhageettee kutaa fi wannoo walirratti aboo bar dhalaa maana madaamii walii wal ficcisiisaa jirtanii barisin warri feesbuuka gubbaa iyyitan kun ijoollee shamarranii nagaa wajji dalagataa jirtu kutaa 11 irraa dhuftee wajji dalagataa jirtu walitti naqutti jirtan bar. Ati kutaa akkanaati an akkanaan si godha ati kutaa akkanaati an akkanaan si godha. Nama nagaa wajjin mana kireeffatee obbolummaa wajji jiraataa jiru walitti naqutti jirtanis warri waan akkanaa gootan. Namni eessan wal amaneetiin wajji jiraata. Eessan wal amanee wajji dalagata. Eessan wal amanee warra bultii wajji wal fuudhee jirullee adda diigaa jirtanis. Oromoon kutaa 11 wal fuuti. Kana gaan bultii wajji jiraatee ilmaan wajjin godhatee taa'ee hunda adda diigutti jirtan. Warri akkatti kutaa wallaahi xanqun. Ati kutaa kiyya arrabsitee deem. Ati kutaa kan kee arrabsitee deem. Akkami kutaa kiyya arrabsee kan talallee kam callee wal lola. Intaltis akkasuma. Akkami kutaa kiyya arrabsee kan jedhu. Badiin isin facaasaa jirtan marziin isin warri nama arrabsitan kun facaasaa jirtan ummata guutuu wajjin jiraachuu dhoorkee jira. Wala shaqaala wala jaarsaa jaartii wala warra wajji kireeffatee jiraatu. Uf beeki abbaan waan akkanaa godhutti jirtu. Iftas gabbeessi. Ummata waliin hin fixin rabbiin irraa siin gaafata. Yoo teetii maraattee nama tokko wajji wal dhabdu taate dhaqii dhiira taatu bakka inni jirutti waan dandeette godhi. Dhiiroo taate. Facebook kana gubbaa baatanii ummata walitti nurraan laaqina. Miskiinan biyya namaa jirtu keessa nagaa naa jiraattu. Nuti Oromoon wal hammannee wal jaallannee wajjin jiraanna umurii keenya. Badiin hojidduutti hin facaasina. Kutaan 11 anaaf obboleeyyan. Obboleeyyan tiyya. Kutaa keessaa dhalate qofa osoo hin ta'in kutaan 11 Oromoon hundi anaaf lubbuuti. Baay'een jaaladha. Oromoon dhiiga kiyya. Gartee akka alaabaa Oromoo jaaladhu tanatti Oromoo kutaa 11 niin jaaladha. Baay'ee. Addaan nuun qoqqoodina. Addaan nuun ciccirina. Gowwaa ka qalbii hin qabne ka qalbiin homa dhageette jala fiigutu isin dhagaha malee namni sammuu qabu isin hin dhagahu. Daa'imman wanta kan beeyne gowwoota horii jalaa baatetini. Horii jalaa baatee maatii ifiitirraa rakkoo jijjiiruuf uf jijjiiruudhaaf barumsa ifii osoo barataa jirtu addaan kuttee biyya namaa deemtee hin dalagadheettee deemtu siyaasa shayxaanaa keessa naqxanii daa'imman qileen naqina. Ta maalummaa siyaasaa hin beekne maalummaa gandaatu adda baaftee hin beekne isintu barsiisaa jira jechuudha. Warri waa xiqqoo isaan dura waa beekne jettanii biyya namaa turtan. Umrii keessan biyya namaatti fixxanii arrabumaa fi kana badii oomishaa ooltanii warra daa'imman badii hin beeknellee badiitti naqaa jirtan jechuudha. Ilmaan nurraan balleessina. Dhaloonni dhufullee viidiyoon keessan kun dhima taa'aaf dhaloonni dhufullee badii keessan kanarraa baratee badima biraa oomishaa deema. Namni dhaloota dhufuuf waan gaarii lafa kaa deema. Isin arraba tottolchitanii lafa keessanii fi deemtan. Kan dhaloota biraa rakkoon qabu ilmaan teessaniitiif saalfadha. Ebaluun kun abbaan kiyya akkanaa bara kaakayyuun kiyya akkanaa bara jettee ilmaan isin boodaan dhuftu maqaa badii waan isin amma gootan kana viidiyoon keessan kan isin takkitti haasoftanii gadi dhiiftan idmee achuma isinii ta'a. Hattaan odoo isin uf jalaa balleessaniifu ka sheer isin jalaa ta'e yookaan namni koppii godhee isinii kaa gaaf kaan isinitti gadi baa jechuun maqaan keessan gaarii isiniin ta'u warri nama arrabsitan. Arraba keessan sirreeffadha. Wallaahi wabillaahi namni nama tokko arrabse rabbi biratti illee jaalatamaa miti. Hin arrabsina abbaa feetan waan fedhe isin godhe. Sirnaan gaafadha. Hiriyaa qaba gaafadha namni sun. Hiriyaa itti erga. Keessan dubbisa. Dandeetta waliigala dadhabda wal dhiisa. Maaliif barbaachise addunyaa gubbatti ol baaftanii saaxiluu?
hatta yooma namni sunuu badii qabaate sababa nama san tokkichaa immoo ganda guutuu isaa ganda inni itti dhalate maalii isaa ebaluu isaa zarii zartii abba torbatti maa arrabsita tokkicha yoo inni badii godheeyyuu namni ilmoon nama ka waan balleessin hin jiru nama waa balleessisan ati balleessiteerta jechuutu irra gaariidha moo ganda isaa walitti laayixanii arrabsuutu irra gaarii kunis an akka kiyyaatti arsilleen lubbuu kiyya jimmas lubbuu kiyya warri arsii arrabsitanis uf kabaja warri jimma arrabsitanis uf kabaja warri kutaa 11 keessa wal arrabsitan hundi uf kabaja if kabaja kabajaan keessaniin jiraadha karma isin jechuu barbaada hadaraa oromummaa wanneen isiniin jiru hadaraa oromummaa wallahi warri alaabaa oromoo tana if duratti argitan warri alaabaa oromoo tana oromoodhaan sabboonto teettanii alaabaa oromoo kana uffachaa ummata oromoo keessaa nama tokko arrabsita nama oromummaa isaatiin boonu gadeen jenne nama gadeen jenne nama oromummaa isaatiin boonu ka guyyaa takkallee taatu alaabaa oromummaa kana isa gubbatti arrabsi qabu alaabaa oromoo kana isa gubbatti argitan ka arrabsitan wallahi lafeen gootota amma dura tartee sinaa waraattu inshallah kun immoo waan isin irraan oolu maaliif jennaan sabboonaa gadeen gadi ka gadhummaa keetitti jirtu itti jabaadhu sabboontonni isiniin jaaladha baay'ee jabaadha harka wal qabadhaa tokko taha bilisummaan ka ummata oromooti jabaadhaana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Wito kona dabrunos tu yo rupun na jirate